inni kun irshoodha. Isheen tun zayitiidha. As keessatti naqaa jechuudha. Sukkaara waan itti ilmaama saffaa namatti itti godhan. Argitanii? Maankaa sadiin taanatti fakkaata tilmaama wanni tilmaama hin caalsii hin darbisu. Amma daakuu burcuqqoo tokkoof gimmaashii dabalee hin jira jechuudha. Burcuqqoo isa kana tokkoof gimmaashiitti dabale. Isiniif jala jedhee yaada ofii koo waraaban malee namni na waraabu hin jiru. Bilbila mukii fayyadamte waraaban. Garuu sabiskiraayib shabnaaf kadhaashi. Jalqaba kooti waan ta'eef isinuma waliin itti fokkasistu. Argitaniittu akkanatti ani maashinii fayyadamee jechuudha. Akka gaangolaa na jalaatiin godhanne maashinii fayyadamee erga haala kanaan naqallateetiin booda asitti killee takka itti dabala jechuudha. Isiniif gala jedhee yaada haala kanaan argitanii amma na qallachuu qaba. Kanaaf qallachuu hin qabu jechuudha. Kanaaf qallachuu hin qabu. Maaliif maxaa bashaara naaf taa'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ilaalaa kaa amma geettiin galabbadha. Argitanii? Irraan deemuun qabdan akkasitti irraan deemuun qabdan maaliif iyyaa ofumaa isaatiif jechuudha. Ofumaa isaatiif argitanii yaa eeggeen gootaa jechuudha. Bakkuma tokkotti suuta jettaniitu naqaa jechuudha. Akkasiidha gaazin immoo xinnaate. Argitanii xiqqeensaan fayyadama jechuudha. Gaazis immoo xiqqeessatan bobaasaa xiqqeessatiin fayyadamaa jira jechuudha. Argitanii bilchaa jira. Argitanii karaa isaatti isaan bilabbate. Asirraan godhaa jechuudha. Jalatti sooftii fayyadama maaliif inni kun itti na jalaa ol dabqa jechuudha. Kanaaf kan fayyadama hundi isaa sitti deemna jechuudha. Sukkaara baay'ee waan itti fayyadamne maaliif isinitti fakkaata? Damma waan itti godhuuf, damma waan jaaladhuuf, damma immoo faayidaa qabu waan ta'eef jechuudha. Ittiin baay'isallee natti fakkaata ta'e hin beekamu jechuudha. Damma waan fayyadamuuf ani ofii koosii sukkaara ittiin baay'isne jechuudha. Haala kana fayyadamaa isinillee isin jedha. Kunuuti jechuudha. Haala kanaan qopheessa kuutatti nyaadha wajjin nyaanna jechuudha. Cireedha.